وانا جالو هنديمنو سينجد قويا فاميلي كليسا sagantaa bareeda sagantaa artistii keenya kabajamaaf jaalatama gootanama artist keekiya badhaadhaaf qopheessin irratti mana sanatti akka tasaa guyyoo waariyo abbaa jirmaa arganne akkasumas namoota gurguddoo artistoota hedduu akka Tulluu akkasumas Taamiraat Tolosaafa namoota akka Ibroofa hedduu achitti dhimma tokko wajjin kaasne yeroo waan hedduu haasaa turre akkuma beeytani san keessatti dhimma caaluu irratti hedduun yaada garagaraa walitti yeroo kennan argine gaafii takka gaafii Hacaaluu Hundeessaatti Hacaaluu Hundeessa sawakeettu ajjeessa sawakeetti du'ee sawakeettu akkas ta'ee naamin waan jedhamu irratti namoonni hedduun guyyootti dubbatanii turan waan kana irratti yaada hedduutu ka'ee haasaamaa ture quba warri guyyootti qabus ni ture jechuudha ni jira akkuma beekamu garuu qaamni guyyootti quba qabu sun dhugumatti qaama dhugaa san bakka beekuudhamoo akkami waan jedhu sana hedduu namaa wal gaggaafataa ture Oromoon dhugaa Hacaaluu rabbiin goota keenya Hacaaluu Hundeessaa dhugaa isaa rabbi nu haa baasu bakka ibaatu akkuma guyyoon jedhe innis waan danda'amee fi waan jirutti qophaa'aa jira fidaa jira jedhee itti jechuudha rabbi nu haa fidu dhugaan karaa kamiinuu haa baatu garuu guyyootti quba qabuun kuni akkamitti ilaaltan isin annatti hin fakkaanne sababiin isaa gaazexeessaan tokko gaafii gaafataru jecha immoo itti gaafatamu wahii yookaan immoo nama jeessa jechuu miti gaafii gaafatu irratti sirnu booma kam keessattuu itti gaafatama bakka kamiitittuu gaafii gaafatu keessatti gaafii haga dhimmoota gaafatu irratti waan ta'u walii galameeti Hacaaluudhaan wajjin jechuudha kanaaf sababa gaafii inni gaafatuuf jecha Hacaaluu isaa tajjeesse manaan waan akkasii jedhu sana itti gaafatama isa fudhachiisuun yookaan immoo isatti quba qabuun sirri natti hin fakkaatu walumaa galatti guyyoon haasaa kana keessatti wantoota hedduu tuqee jira viidiyoon dheeraadha argitanii jirtu isinis yaada keessan komentii jala kaa'ati waan Hacaaluu hindhiimnuu siinjed guyyaa eegannaa kajede anini Hacaaluun eegi wareegame wagga torba du'a Hacaaluutii fi maatii taansee nami sabab suni miidham Oromoo keessa number 1 guyyoo waaroo abba jirma jedham number 1 si caala keekiyya caala war biraalle caala wali gallaamiti so war qabsaa'ee dhuga barbaad keessa tokko waan taateef karaa kiyyaan dhuga barbaaduu jira itti fufaa dhugatiyyaa guyyaa qophaa'ee fixadhee dhiyeessuun kiyyinaaf guyyaa kamiin eeddaa yes ardhalle siin jechuu danda'a garuu maal seeta ilmina murtii af dhiyaatu dhuga qabaatte adon taane dhuga tanti sun amansiifachuu raga waliin dhiyeeffachuu danda'uutti abbaa qasi godha addunyaan gubba jiraan addunyaa cubbuu waan taateef so whatever dhagaa wasantima Hacaaluu Hundeessaa gootummaa wareegame Oromoo lolee Oromoo duulee Oromoof wareegame bakka dhugaa jira bakka kabaja jira anis atis bordoona achidan anka jechuu jiru Hacaaluu qabadde bare haqi khiyya dhuga khiyya tokko Hacaaluu Hundeessaa raganaaba tan gaafachuu wal argin Hacaaluu irra dhageettuu jechuu barbaadeen akka gaazexeessaatti ammoo gaazexeessaan gaafii gaafachuuf addunyaa irratti gaafatama ta'e hin beeku tan seer gaazexeessummaallee idiksi jiru namummaallee bakka feetoo gargalchin nugusittiin Ingilizii Diyaanaanii gaazexeessaa Martiin Bashiir waliin jedhamu waliin interview goote torbaanti jeefame torbaanti bala konkolaataatiin lubbuu dhabde paapparaasotii adoo ari'uu jiranii nugus Ingilizii beekniiti nugus Ingiliz haadha nugusichamaan tan jiru kana gaazexeessaan sun hagamma lubbuun hin jiratti gaafataman ta'an Itoophiyaa keessatti dhalooti waan hin hubatiniif hin qaroominiif hin balchoominiif hanguyyoo waariyoo adoo jechuuf fedhi qabaadha Hacaaluu Hundeessaa ajjeesa bu'an jaalkiyya laalam reefu nami waan fedhiin jedhu no hin fitadha laal wa tokko sitti maana Hacaaluu uf difendi godhuun fedhu dhimma Hacaaluu irratti uf difendi godhuun barbaadu raga qabu in qaba raga qabulleen dhiyeeffatu adon dhiyeeffatin najjeesu danda'ulle sodaa hin qabu nobody are going to kill me nami armaan booda najjeesu dandan jira laf nagaa jir carra barumsa naa kennanii na barsiisuu jir uf ijaaruu jir waan saam ready waan qabin dubbadha kitaaballee hin taatu karaa biraallee hin taatu guyyaa kiyyeegachuu jiraasiin jedhu taam maatiinis akka gama kiyyaa waan beekaniif maatii
illee radhim adomaatii illee na hubachuu baattan guddaa dhimmi hin qabu. Hacaaluun qofti naa hubannaan nageetti. Namooti ammoo dhuunfaan yaada mataa ofii dhiyeessan amansiisuu yaala garuu naamana maaliif namantu dhabdanii sodaa hin qabu guddoollee wanni sullee na shoror keessitu immoo bal'innaanitti dhumna wayiif siin jedhe taamiraati fi waan si gubin beeka keekiyyaatiillee difennan godhin nobody difennan godhin ani haqa qabaatennaan uf difenni godhuun dhibin qabdu waan siin jedhu sitti hima. Itoophiyaa keessatti wagga 8 qof keessatti nam miiliyoon 3 dhuma. Nam miiliyoon 3 loltoota waraana bilisummaa Oromoo ta'e loltoota mootummaa ta'e siviiliyaan ta'e Tigraay keessatti ta'e Oromiyaa Amaar whatever miiliyoon 3 obbee jira. Like guyyoo waario miiliyoon 3 keessa Hacaaluun deessaa qof jaalqiyya riyaa qiyya hawne irra jaaladhu akka keekiyyaa jaaladhu keekiyya TikTok nama seeneen beeku keekiyya waan jaaladhuuf seen artisti akkan jaaladhu sababi jeesuuf hin qabani ijjeesu dhiisi cubbutti yaadu amboorana dhaladhe beekan balchaa qulqullicha ilmu qulqullicha cubbuun beek yakkin beeku of difenni godhuun barbaadu